Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa, Fulbaana 28. Guyyaa kana qulqulluun Abaadirii fi obboleettiin isaa Iraa'iin wareegamummaadhaan boqotan. Qulqulluun kun mucaa obboleettii Faasiledas isa hoogganaa loltoota mootummaa Anxookiyaati. Innis mootummaa abbaa isaa keessatti hangafa loltootaa ture. Godoo keessatti kadhannaa gaggeessus qaba ture. Halkan walakkaas Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos mul'atee fi akkas jedheen: gonfoo wareegamummaa akka fudhattuuf obboleettii kee Iraa'iin fuudhiitii gara Misirii deemi. Waa'ee foon keessaniif kan yaadu nama Saamu'eel jedhamu ani nan ajaja jedheen. Kana booda nagaa jedheenii ulfina guddaadhaan gara samiitti ol ba'e. Akkasuma obboleettii isaa Iraa'ittis mul'ate akkas jedheen: jecha obboleessa kee dhaga'ii, jecha isaa irraa hin darbin. Hirriba irraas dammaqxee baay'ee urgufamte. Obboleessa ishee bira deemte Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akka isheetti mul'atee fi akka itti dubbate itti himte. Baay'ees gammadanii ulfinni isaaf haa ta'uutii maqaa Gooftaa keenyaa Iyyesuusiif jedhanii gara biyya Misirii deemanii dhiiga isaanii akka dhangalaasan waliif galan. Haati qulqulluu Abaadiris dubbii kana yeroo bartetti uffata ishee tarsaastee ni boosse. Tajaajiltoota ishee wajjin qulqulluu Abaadirii bira dhuftee wareegamummaadhaan akka hin duuneef waadaa galchuu eegalte. Innis waa'ee wareegamummaa Diyooqilixaanoositti akka hin himne waadaa galeef. Yommuu kanas boo'icha ishee irraa obsite ni tasgabboofte. Haa ta'u malee bakka biroo deemee wareegamummaadhaan akka inni du'u hin yaadne ture. Qulqulluun Abaadiris halkan hundumaa akkas godha ture. Uffata isaa jijjiirratee manaa ba'a. Hidhamtoota mana hidhaa jiraniifis bishaan waraabee isaaniif miicca. Hamma bari'uttis kanuma hojjeta. Namni karra eegus akkas jedhee ajaje: waan kana nama tokkotti hin dubbatin. Hojii koo kana nama kamiifuu ibsinaan ani seefiidhaan mataa kee sirraa mura. Kana booda qulqulluun Abaadir ka'ee obboleettii isaa Iraa'iinis fudhatee biyya Misirii Iskindiriyaa ga'e. Loltoota waraanaa keessaas kan kana baran ni jiru. Ati hoogganaa raayyoolii Gooftaa keenya Abaadir miti moo jedhaniin. Innis fuula ifaadhaan namoonni baay'een akkas naan jedhu, ani garuu isan fakkaadha ta'a malee isa miti jedheen. Kana booda gara iddoo biraa deeme. Achittis akkuma duraanii inni Abaadir ta'uu isaa itti dubbatan. Innis lakkii ani isa miti jedhaanii ture. Kana booda magaalaa Iskindiriyaa keessaa ba'ee gara magaalaa Misir guddittii deemee achitti abbaa Abkaraazuun wajjin wal arganii eebba walirraa fudhatan. Kana booda Ismunaayin ga'anii Diyaaqoon Saamu'eel wajjin wal argan. Bulaniis gara magaalaa Intaasnaa deeman. Mooticha Ariyaanoos fuuldurattis maqaa Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin amanan. Mootichis dhiphina guddaa isaan dhiphisuu eegale. Qulqulluun Abaadiris gidiraa keessatti akka isaan jajjabeessuuf Waaqayyoon kadhate. Yeroo sanatti Gooftaan keenya lubbuu isaa fi lubbuu obboleettii isaa gara samii Yerusaalem geessee manneen ifaa bakka wareegamtoonni jiraatan isaanitti agarsiise. Kana booda gara foon isaaniitti isaan deebise. Mootichis gidirsuun isa nuffisiisnaan mataa isaanii seefiidhaan akka irraa muran ajaje. Warra mataa isaanii irraa muran fuulduratti mootichi Ariyaaniyoos qulqulluu Abaadiriin akkas jedhe: ati eenyu akka taate, maqaan kee eenyu akka ta'e, eessaa akka dhufte akkanatti himtuuf maqaa uumaa keetiin sin kadhadha jedheen. Qulqulluun Abaadiris yeroo ani sitti himu
mataa keenya akka nurraa murtuuf ajaja dabarsitee akka hin jijjiirre naaf kakadhu jedheen. Mootichis kakateef. Yeroo sanattis ani hoogganaa raayyaa loltootaa kanan ta'e Abaadiriidha jedheen. Ariyaanos mootichis akkas jedheeyyee, wayyoo gooftaa koo, qooda kee ani du'uutu naaf malaa, hammam girraa guddoo kana hundumaa sirraan ga'uu ati gooftaa koo ta'uu kee akkamitti na hubachiifte. Qulqulluun Abaadiris, hin gaddiin, atis akkuma koo wareegamummaadhaan du'uuf jirtaa, amma dhugaa ba'umsa keenya dafiitii nuuf xumurii jedhee deebiseef. Yeruma sanatti mataa isaanii seefiidhaan akka muran Ariyaanoos ajajee, isaa fi obboleettii isaa Iraayii irra mataa isaanii kutan. Uffata bareedaa diriirsanii isaan kafanan. Diyaaqoon Saamu'eelis ji'oonni dhiphinaa hamma darbanitti gara mana isaatti fudhatee isaan kaa'e. Kana booda manni kiristaanaa bareedduun ijaaramtee fi foon isaanii achi keessa kaa'an. Isaan irraas raajiiwwan ajaa'ibaatu mul'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa qulqulloota wareegamtootaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana qulqulleettii Soosinnaa mucayyoon Keelqiyoos ni boqotte. Seenaan ishees akkas ture. Qulqulleettii Soosinnaa jedhamtu kana nama biyya Baabiloon kan ta'e maqaan isaa Iyoo'aqeem jedhamu tokkotu fuudhe. Isheen baay'ee bareedduu fi waaqayyoomaa kan sodaattu turte. Abbaa fi haati ishees namoota gaarii turan. Mucayyoo isaanis seera horiitii ishee Museen barreesse barsiisanii turan. Abbaa manaa ishee Iyoo'aqeem garuu baay'ee sooressa ture. Mana isaa maddiidhaas bakka biqiltuu qaba ture. Nama hundumaa irraa inni kabajamaa waan tureef Yihuudoonni gara isaa dhufu ture. Barsiisonni of tuultonni lama kanneen cubbuun karaa isaatiin Baabiloon keessaa baatii, isaanis of tuultota uummata kana eegan jedhanidha. Jedhamee inni Waaqayyoon dubbate ji'oota sana keessa namoonni lamaan ni mul'atan. Isaanis mana Iyoo'aqeem keessatti tajaajiltoota baramanidha. Namoonni walitti murteessanis hundumtuu gara isaanii dhufu ture. Uummanni hundumtuu gara mana isaatti erga galanii booda guyyaa saafaadhaan Soosinnaan bakka biqiltuu abba manaa ishii seentee achi deddeebiti ture. Galtee yommuu isheen deddeebitu barsiisonni sun yeroo hundumaa argaa waan turaniif ishee hawwan. Yaada isaaniis ni jijjiiran. Samiis akka hin argineef ija isaanii gadi galagalchan. Waaqayyo isa samii akka hin yaanneef seera samiis hin yaanne waan ta'eef lamaan isaaniiyyuu ishee jaallatan. Fedha isaanii ibsachuuf qaana'anii yaada garaa isaanii walitti hin dubbanne. Ishee bira ga'uufis ni fedhu turan. Akka ishee argataniifis yeroo hundumaa ishee eegu. Inni tokko isa biraadhaan, yeroon kun yeroo laaqanaa waan ta'eef gara mana keenyaatti haa galluu jedheen. Isaanis adduma addaan deeman. Deebi'aniis karaa irratti walitti dhufan. Lachuu ija keessa wal ilaalan. Yommuu sanattis fedhii isaanii walitti himan. Yeroo itti kophaa kophaatti ishee argachuu danda'anis ni beellamatan. Kana booda guyyaa yeroo eegaa turanitti akkuma galaa turte Soosinnaanis dubartoota isheedhaaf ergaman lamaan wajjin galte. Waan ho'i ishee dafqisiiseef biqiltoota keessatti dhiqachuu feete. Warra dhokatanii ishee eegan sana irraa kan hafe eenyullee achi hin turre. Urgooftuu fi dibata fidanii akka ishee dhiqaniif, karra biqiltuu sanaas akka cufaniif dubartoota isheedhaaf ergaman lamaan ajajje. Isaanis akkuma isheen isaan ajajje godhan. Karra biqiltuu sanaa cufanii waan isheen isaan ajajje fiduuf karra hulluuquutti ba'an. Warra dhokatanii jiran sana garuu hin argine ture. Dubartoonni isheedhaaf ergaman lamaan erga ba'anii booda jarri dhokatanii eeggatan sun lamaan ka'anii gara isheetti fiigan. Kunoo karri biqiltuus cufameera, namni nu argu hin jiru, si bira geenyaatii tole nuuf jedhi jedhaniin. Kana hin gootu taanaan akka waan nama si wajjin arginetti dubbannee akka ati jibbamtu si goona jedhaniin. Kana booda kanatti dubartoota siif ergaman of biraa ariiteefiyyuu kanaafi jedhaniin. Soosinnaanis ni boosse. Karaa hundumaan dhiphadheera, yoon raawwadhe nan du'a, yoon raawwachuu dhiisees hin oolu, isaan harkaa ba'uus hin danda'u,
fuuldura Waaqayyootti badii raawwachuu koorra cubbuu osoo hin hojjetin harka keessan irratti kufuunaaf wayya jette. Soosinnaanis sagalee ishee ol kaaftee ni iyyite. Jarri sunis ishee wajjin iyyan. Inni tokko fiigee deemee karra biqiltoota sanaa bane. Warri mana ishee jiranis iyyaa biqiltuu keessaa dhaga'anii ba'an. Maal akka taate baruufis karaa cabsatanii fiigan. Jarri kun lamaan yeroo kana dubbatanitti Soosinnaa irratti waan akkanaa tasuma dhaga'ame waan hin beekneef firoonnii fi tajaajiltoonni ishee baay'ee saalfatan. Bulees uummanni abbaa manaa ishee Iyyoo'aqeem biratti walitti qabaman. Yeroonni sunis Soosinnaa ajjeesuuf yaada isaanii isa hamaa wajjin dhufan. Uummata fuulduratti haa dhuftuutii haadha manaa Iyyoo'aqeem Soosinnaatti ergaa jedhanii ajajan. Gara isheettis ni ergan. Ishees abbaa, haadhaa fi firoota ishee kanneen biroo wajjin ni dhufte. Soosinnaanis baay'ee simboo qabeettii waan turteef bifti ishees bareedduudha. Namoonni jaallonni sun lamaanis bifa ishee ilaalanii quufuudhaaf akka uummatatti ishee agarsiisan ajajan. Isaanis ni agarsiisan. Abbaa ishee, haati ishee, maatiin ishee fi kan ishee beekan hundumtuu isheedhaaf bu'an. Barsiisonni sun lamaan uummata walakkaadhaa ka'anii harka isaanii mataa ishee irra kaa'an. Isheen garuu garaan ishee Waaqayyootti waan amaneef bu'aa gara samii ilaalte. Jarri lamaanis kophaa keenya biqiltuu keessa osoo deemnu dubartoota isheedhaaf ergaman lamaan wajjin seente. Dubartoota isheedhaaf ergaman ishees waan isheen ergiteef karaa biqiltuu sanaa cufanii ni deemanii. Kana booda dargaggeessi tokko bakka dhaqatee jiru ka'ee dhufee ishee wajjin ciise. Nuti garuu qarqara bakka biqiltuu sanaa dhaabbannee cubbuu isaanii kana argine. Gara isaaniitti fiignes isaan walii wajjin ciisee jiru ni argine. Nutis isa qabuu dadhabne. Nutti jabaatee nu harkaa ba'e. Balbala biqiltuu sanaas banee ba'e. Ishee garuu qabnee namichi eenyu akka ta'e gaafanne. Haa ta'u malee nutti hin himne. Kanaaf nuti ragaadha jedhan. Barsiisotaa fi mootota biyyaas waan turaniif namoonni dirree irratti walitti qabamanis dhimma kana isaaniif amananii. Egaa haa duutu jedhanii itti murteessan. Soosinnaanis sagalee ishee ol kaaftee ni iyyite. Bara baraan kan jiraattu, dhoksaa hundumaa kan beektu waan ta'e osoo inni hin raawwatin dura kan beektu, yaa uumaa koo sobaan akka nagatan ati beekta. Osoo cubbuun ani hojjedhee hin jiraatin waan barsiisonni kun narratti raawwatan kunoo du'uu kooti jette. Waaqayyos sagalee ishee dhaga'e. Yeroo ishee ajjeesuuf jedhanittis Waaqayyo laphee mucaa Daani'el jedhamu tokko kakaase. Ani dhiiga dubartii kanaa irraa qulqulluudha jedhee sagalee isaa dhageessisee dubbate. Uummannis gara isaatti deebi'anii wanti ati dubbattu kun maalidha jedhaniin. Daani'elis walakkaa isaanii dhaabbatee yaa ijoollee Israa'el warra homaa hin beekne osoo hin qoratinii fi wanta isaa osoo hin hubatiin mucaa Israa'el irratti akkasumas murtii akkasii nu murteessitu moo jedhe. Barsiisonni sun sobaan akka isheen jibbamtu godhanii waan turaniif amma garuu dirree kanatti deebi'aa jedheen. Uummanni hundumtuu fiigichaan gara dirreetti deebi'an. Hangafoonnis Daani'eliin Waaqayyo beekaa si taasiseeraatii kottu nu gidduu taa'ii dubbadhu jedhaniin. Daani'elis adda faffageessaatii dhaabaa ani isaaniin nan qoradhaa waan jedheef isa tokko isa biroo irraa adda fageessanii dhaaban. Daani'elis isa tokko waamee nama sana wajjin muka maalii jalatti osoo isaan walaasaanii ishee argitee jedheen. Innis muka kookii jalatti osoo waliin haasa'anii arge jedheen. Isa kana fageessee isa lammaffaatiinis mukti ati isaan jalatti haasa'uu argite maal jedhama jedheen. Innis muka roomaan jedhamu jedheen. Uummanni hundumtuu sagalee isaanii dhageessisan. Wacuudhaan isa isheen itti amante isa Soosinnaa fayyise Waaqayyoon galateeffatan. Dubbii isaanii irraa kan ka'e Daani'el waan isaan ceephaasiseef ragaa isaan ba'anis waan sobsiiseef barsiisota sana lamaan irratti ka'anii ajjeesan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa qulqullootaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu
maqaan kee haa galatamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni yakka keenyaas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin yaa giftii keenya dubaroo maariyaam nagaa ergamaa gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaa haadha waaqayyo siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha kennaan kan guutamte gammadi waaqayyoon si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin galanni haa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluu bara baraa amiin